Ashama harka fuunee daawwattoota Keerroo News torban dabree akkuma waada isiniif seene lafa Western of Alberta deemee paarkiilee adda addaa isin agarsiisna jennee waada isinii gallee turre. Waadaa keenya guutuudhaaf gaanutis kunoo Western of Alberta biyya Kanaadaa Western of Alberta paarkii Waterfront paarkii jedhamtutti argamne bakkoota ijaa gurguddaadhaan nama hawwatan isin agarsiisuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kunuugaa ammas bakki itti argamnu tuni Western of Alberta irratti kan argamtu Waterton Small City bakka jedhamtutti argamna. Magaalaan xiqqoon tuni yookaan gandi xiqqaan kuni gaarreen lama jidduutti kan argamu yommuu ta'u magaalaa kana keessatti wantoota adda addaa kan ijaayyoo laaltee nama hawwatutu mul'ata. Hoteelan, reestooraantii, bakkoota adda addaatu argama. Magaalaa kana keessatti kan jiraatan namoota muraasa yommuu ta'u harki caalu ammoo warran gaarreen kana daawwachuudhaaf dhufaniitu keessa jiraatan. Magaalaan tuni kan ijaaramte bara 92 dura yommuu ta'u magaalaan tuni akkuma argitan kanatti bonaa fi gannas burree yookaan cabbiidhaan waggootteetti argamti.
Thank you.